Baltazar jaamaa dubartoota 400 waliin qunnamtii godhee salphina guddaa hojjechuudhaan ofii fi maatii isaa akkasuma biyya isaa Equatorial Guinea maqaa hamaadhaan addunyaa irratti akka dubbatamtu taasise. Is in shock due to a high-profile scandal that is now Kanaanis riikardii raappara Ameerikaa PDD nama cabsuu danda'edha. Baltazar niitiiwwan ministeerota biyyattii nama 20 niitii itti gaafatamaa jeneraalticha damee waraana biyyattii waliin viidiyoon bahe. Ani suuraalee jiran kutee isinitti argisiisuudhaaf amantaan koo musliima waan ta'eef daangaa amantaa koo darbuu hin barbaadu. Ammas sanaan akka irraa barataniif malee cimina isaa dhaadeessuuf miti. Torbee lamaan dura akka viidiyoon kun bahee gaddifameen jireenya nama hedduu jeequmsaa fi walii kaadhaaf saaxilamanii jiru. Akkasumas daa'imman hedduun dirree irratti faca'anii hafan. Equatorial Guinea akkuma yeroo tapha kubbaa miilaa addunyaa irratti seenaan isii dhaadeeffamaa ture. Seenaa fokkisa Baltazar kanaan addunyaa irratti haasawamaa jirti. Mootummaan biyyattii seenaa fokkotaa kana baalirra cabsuuf yaalaa turullee garuu utuu hin milkaa'iniif viidiyoon isaa feesbuukii fi toora miidiyaa hawaasaa irratti faca'uu danda'e. Kanaan dura waggoota hedduuf sirna gita bittaa Ispeen jalatti biyyattiin boba'aa baay'ee addunyaaf dhiyeessuudhaan beekamti. Boba'aan isii immoo baay'ee filatamaadha. Sababni isaas biyyattiin miseensa OPEC yookaan immoo waldaa biyyoottan Arabaa boba'aa addunyaaf dhiyeessuun beekaman keessatti miseensa taatee hin galmoofne. Kanaafuu gatii isaa ofii murteeffatti. Kanaanis egaa jaalatamummaa guddaa kan argatte. Chaayinaa lakoo sabiskaraayib godhuu fi viidiyoo yoo isinitti tolee laayik godhuudhaan na gargaara. Anis seenaa dhugaa irratti hundaa'uudhaan guyyaa guyyaadhaan sa'aatii booda viidiyoo tokko isiniif maxxansaa horaa bulaa.